Hai, akkam jirtu hordoftoota kabajamtoonni chaanaalii Siisol Biirootek adda viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon irraa akkamitti Facebook akkaawuntii isa sirrii ta'e banachuu dandeenya kan jirudha. Isas karaa lamaan kan banachuu dandeenyu tokko Facebook application irratti fayyadamuudhaan Facebook application itti fayyadamuudhaan Facebook application abbaa lamas jira. Innis Facebook kan jedhuu fi Facebook Lite kan jedhu application jechuudha. Isaan kanneen lameen itti fayyadamuudhaan banachuu dandeenya jechuudha. Malee lammaffaan immoo weebsaayitii Facebook jechaarra deemuudhaan Facebook kaampaanii jechuudha. Facebook irra deemuudhaan isas Chrome keessa galuudhaan banachuu dandeenya jechuudha. Chrome yoo ta'u browserii jiru fayyadamuudhaan kan argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Chrome irra seenee egasii facebook.com jennee gubbaa irratti barreessina jechuudha. Kanaan dura chaanaalii keenya warra haaraa taatan subscribe, like godhuun dagatina. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nu beeksisaa isiniin jenna. Basaa kanarratti facebook.com jennee barreessina jechuudha. facebook.com jennee barreessina. Noosii qaxxitaa gara Facebook kaampaaniidhaatti nu beeksisa jechuudha. Nageessi akkaawuntii haaraa banachuu barbaanne create new account kan jedhu kanarratti tuqna jechuudha. Kanarratti create new account kan jedhu irratti tuqna. Kuni browserii fayyadamnee weebsaayitii Facebook irraan kamitti account create goona kan jedhudha. Step isaa tokkicha waan ta'eef ani amma gara application itti seenuudhaan kan isinitti argisiisaa jechuudha. Gara application itti seenu kun hojjala isaa kana create new Facebook account kan jedhu jira. Ishee kanarratti tuqna jechuudha. Create new Facebook account kan jedhu kanarratti tuqna. Next join the Facebook will help you create a new account in few easy steps. Si maqaa keessa jalqabaa first name itti galchita. Maqaa keessa jalqabaa itti galchita jechuudha. Isinillee maqaa keessa kan jalqabaa itti galchitanii egasii next jennaan jechuudha. Egasii lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchitanii yoo lakkoofsa bilbilaa ittiin banachuun barbaanne immoo sign up with email kan jedhu kanarratti godhaan email yoo qabaattan emailiidhaan banachuu dandeessan jechuudha. Yoo lakkoofsa bilbilaa fayyadamuu barbaanne tokko cuma jechuudha. Uumaa garaagarummaa qabu yookaan lakkoofsa bilbilaa yookaan emailiidhaan banachuudha jechuudha. Amma lakkoofsa bilbilaatti galchaa. Egasii guyyaa dhaloota keessan itti galchitanii egasii what's your gender sin jedha. Saala keessan dhiiraa yoo ta'e dhiira, dhalaa yoo ta'e dhalaa jechuudhaan filatan jechuudha. Egasii password Facebook keessanii isa hin irraanfanne password jabaa ta'e itti galfachuu qabdan jechuudha. Finishing sign up tumurre jechuudha. Amma create goone by stepping sign up you are agree to the term and policy. Look seerota Facebook dha hundaa'u agree godhuu qabdan jechaa jira. Yeen jennet sign up kan jedhu kanarratti guna jechuudha. Amma create goone tumurre jirra jechuudha. Save login info kuni password fi email keessa godhuu barbaadamu kamsiin jedhee hansi gaafatudha. Yoo barbaadde okay barbaadde miti attaani Facebook konema confirmation ida jedhe bira darbamu confirm godhaa jechaa jira. Confirm godheera amma kiyya maaliif automatically email na ergee jira. Password san ofumaatti galchuudhaan confirm godhee jira jechuudha. Isin ammoo yoo confirm isin gaafanne ta'e akkuma kanatti isin doorsan yoo kan isin gaafate ammoo iddoo isin kan waan ta'eef iddoo san irratti galchuudhaan bira darbuu dandeessu jechuudha. Email account argoo naan jechaa jira. Yoo barbaade saakata godhaa yoo barbaades bira darbuu danda'a jechuudha. Nama fakkeenyaaf tokko addaa godhu argoo jechuudha. Importing your contacts friendota yookaan hiriyoota keessan kan kontaktii bilbila irraa qabdan lakkoofsa bilbilaatiin kan isin godhanii jirtan importii isin godhaa jira. Akka waliin waliin quunnamsiisaa jira jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa hiriyoota keessanitti fayyadamuudhaan. Kanaaf amma account create goonee jirra. Wantoota tokko keessa isaatti kan sirreessu qabnu jira. Image upload godhuu footoolee keenya achirratti baasuu fi setting tokko jechuudha. Amma successful account create goonee xumurre jechuudha. Hiriyoota tokko add godhuudhaaf kan yoo barbaadde story add godhee barbaadde bira darbuu dandeessa jechuudha. Inni lammadaa kan itti aanu profile bira deemuudhaan egasii iddoo kana profile bira deemuudhaan achi image keessan irratti ol baasin jira. Setting up your profile get started kan jiru kanarratti tuqna. Egasii update your profile picture iddoo kanarratti picture keessan itti galchuu qabna jechuudha. Barbaadde matu desee barbaadde spoora galchuu dandeessa barbaadde dhiisuu dandeessa jechuudha. Nama tokkotti galcha jechuudha. Egasii change godhuu barbaadde footoo kun yoo sittiin tollatee kan change godhuu barbaadde iddoo kanarratti tuqta. Footoo dhaqeetitti ammoo wantoota tokko kan isee barbaadechuu argatu yoo barbaadde ishee kanarratti tuqa jechuudha. Fakkeenyaaf kun yoo tuqtu amma
ad frame kan jedhu yookaan ta'u isaan kanneen keessaas filachiisee jechuudha. Kun amma global kaartaa kan ofirraa qabu kan shimbirroota ofirraa qabu maal kana keessa kan barbaade filachuu dandeessa jechuudha. Egasii update kan jedhu kana ta'u processing godhaa jira. Image keenya kana ol baasaa jira jechuudha. Amma ol baasee xumureera jechuudha. Egasii nageessiyannaan egasii town or city name biyyoota magaalaa taate keessa jiraattu galchisiin jedha. Ani fakkeenyaaf suggest town of automatically detect godhee jira. Adaamaa Shawaa jedhee jira. Ani amma kan jiraatu Adaamaa Shawaa Itoophiyaa waan ta'eef isuma godhe jechuudha. Egasii adda ta'uun kana irratti kuna next kan jedhu ammallee manni kee iddoo kam jiraata kan jedhu kan barbaanne skip godhee bira guruu dandeessa jechuudha. Mana barumsaas dakkaaramu keessatti godhatte kan jiru kan illee skip godhee bira kutan. Yuunivarsiitiin amma jiraatu Adaamaa Saayinsii Teknooloojii waan ta'eef iddoo hojii kee argachuu namicha jira skip godhee barbaadde booda deebiteetis argachuu waan dandeessu jechuudha. Footoo keessan san duuba footoon bira akka jiraatu kan barbaaddu ta'e argachuu dandeessan kanallee ani amma barbaadu waan ta'eef hundasaayyuu skip godhee bira darbaa jechuudha. Amma isinitti argisiisuudha waan ta'eef saffisaan kanaan deemaa jiru view profile jedhee amma xumureera jechuudha. Wantoota barbaachisaa egaa profaayilii keenyatti deemnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kana fakkaatu kanneen yoo barbaanne update godhuu dandeenya jechuudha. Hundasaayyuu yoo barbaanne hundasaayyuu booda update godhuu dandeenya jechuudha. Ammaaf kana fakkaata jechuudha. Akkaataan Facebook account'eetti create godhuu danda'amu kana fakkaata. For more friend kan jedhu kana keessa deemuudhaan fireendota baay'ee heddumeeffachuu dandeessanii viidiyoon irraa isin qopheeffadhe kana fakkaata. Waan hordoftaniif galatooma. Subscribe godhaa, like godhaa. Yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif share gochuun hin dagatinaa.